maafu warri ati jettees yoo akkasitti ta'e malee amma wannummaan hundinuu qabsoo hundinuu qarumaa ati jette kanaan ta'a ustaaza. Maal turarraa eegamaa dura waan nurraa eegamu godhaa waan biraatii sirreessaa qeeqaa deemuu ni jirti. Rakkoon hin jirtu hin jenne rakkoon ni jirti. Garuu akka ishee ustaazni jeetti hulaa banaa jirtu sanii takkitti agarree sanitti fayyadamuudha qabna. Dirqama ammas Finfinneetti gizee amma Finfinnee mana gizee jaan Finfinnee qofa osoo ta'e meeqa bu'aati asitti waan takka bu'aa takka buusa. Hawaasa fayyada, ilmaan keessan fayyada, faamilii keessan fayyada. Sosa jecha maaltu narraa eegama maaliin godhuu qaba? Karaa kam gorooga kamiin qabsaa'uu qaba? Qabsoon qawwee qofaa miti takka poolitikaa kan isheen qofaa miti. Dinagdeedhaan wanni namni dinagdee harkaa qabu abadan kufee hin kufu dinagdeedha. Dinagdee harkaan qabu nuti taayitaa harkaa qabna malee dinagdee harkaan qabu. Kaja'u irratti karaa sanii namni wayi qabu. Diinagdeedhaanii beeytee addunyaan tun gartee bulaa jirti arraa gartee ijaan arki jira addunyaa guddoo tana sii galee maaliin san godha diinagdee qabeenyi diinagdeedha waan fedhe addunyaa tana beeytee karaa fedhe deemsisuu dandeenya dhiibbaa godhuu dandeesse yoo diinagdeedhaan guddattee gartee jiraati. Ammoo gartee nuti gartee ummata guddaa taanee gartee ummanni keenya yoo gartee ummata qabeenyaan gartee humaata ka keessa hin jirre taate hiree amma itti dhufte taare hiree arra qabnu tanaas yoo gartee tan nu dabartu taate ummanni keenya gartee guddaan baadiyyaa keessa jira yoo tanatti faayidoo dhabne tun khasaaraa guddoo. Tana duras bar gaafa gartee tafarii banteetiis waan ije akkanumatti beeytee hireen ilmaan Oromoodhaa isaan dabarte. Kanaafuu arra gartee hiree harkanne tanatti gartee maaliif ittiin faayidoone maaliif gartee wal dura dhaabbanna maaliif sakaala walitti taana. Maaliif karaa guddinaatti jijjiirama dhugaa sanitti maaliif achiif hin baane. Qabsoon karaa hedduudhaan qabsoon gartee karaa hedduudhaan gartee tooftaa fi gartee tarsimoodhaan gartee namni deemee jijjiirama gartee dhugaa barbaachisu san argamsiisa. San gartee maaliif gartee nuti gartee ilmaan Oromoodhaa kana hin goone gartee kun gaafitiyya. Irraa bu'ee. Inni guddaan kanarratti namni sossoofa qabu namni akka walirra jiruun walirra qabuun karaa misoomaa baqa dinagdee dhuunfachuudha danda'uudha qaba. Ammaan tana karaa dinagdeetiin mul'achuma jirra. Karaa kanaanis rabbi harargee saaba janachiisu jenna. Anis raawwee. Garuu waan naaf hin galle ummanni keenya kun wallahi yoo gama hedduudhaallee waan mootummaan ammaa godhaa jiru jechuu abiyyiin jechuu dhugaa yoo ija qalbii qabuun laallee waan hedduu godhaa jira. Mootummoota dabran keessaa mootummaan akka abiyyitti ulamoota keenya fiddeessees hin jiru gama sheekaatiin gama diinaatiin jechuu akkasumatti gama sabaatiin mootummaa hamtu takkaa sheekaa fi mariboo hamtu jira beeta mangistii naqee wajji soomana fursiisee aannan sigalee jirame san godhuunu jiru Oromos khadaram mor freedom amma kana sondaani beena durdaafa biyya jiru takka samata kudhan dura OMN shidachuu fulaashu fanna shidachuu ture aannan sigalee Muslimni gibira kafaluu ture. Itoophiyaa keessa muslima jiraatu ja'amu turre malee Itoophiyaa muslima ja'amne hin beeku. Yoo dhugaa dubbanne amma dura. Dhugaa feeti namni jeesan khatabbi jirti wanni tuni siriikin gabbaasu jiraadha. Wallahi billahi muslima Itoophiyaa keessa jiraatu ja'amne malee Itoophiyaa ja'amne hin beekamnu nuti. Kana gibira kafaluu kan irraa dhaabe mootummaa kana dhugaa liqimsa.
Biitummaan sanuu bara biyya gartee aayilaandii kiristaanaa jaamteetii bara addunyaarra beekamtii bara gartee muslima guddaa biyya san keessa jiru san hundinuu kaamamee gartee akka gartee waan hidhatti gartee aayilaandii kiristaanaa jaamteetii uummata gartee westernii bira beekamti. San maaltu godhe gartee mootummaa gartee gabroonfataa biyya keessa jiruutu bara dheeraadhaaf waan san manni gartee charchiitis irratti hojjetanii san godhuu danda'an addunyaa irratti sii galee kun arra gartee arra san hin jiru gartee jijjiiramni gartee dhufaa jira jijjiirama gartee jiru kana gartee ni arkina gartee gurbaan gartee Abiy Ahmed gartee prime minister keenya waan gartee yeroo gartee ni biyya aangoo qabatee gartee waan ijoo waa hedduutu dachaa turame gartee akka gartee nama humaa takka hin beekne gartee waan hin taane waa hedduu olola hedduutu oofamaa ture ammoo san hunda gartee ilaal nama gartee isaan akkasitti tuffatan san hunda ni laaltanii arkitan akkamitti gartee takka takkaan beeytee waan inni gartee taphaa alaas isaan baasee gartee kun hundinuu ni jira jechuu na kana hundaa'u beeytee yoo laalan beeytee namni gartee haasoo qofa beeytee waan osoo hin taane hojiidhaan beeytee waan jiru gartee qabatamaan garsiisaa dhufuun kunuu beeytee kabajaa nutti godha gartee yoo nama beeku san gartee namni gartee waa'ee ammaan tana dheengadda gartee maali waa'ee gartee environmentii gartee waan ijaamee gartee achirratti illee waan gartee akkamitti gartee nama boonsaa waan godhame Okay, I'm the Lal gold maltu jirani beta amma nuti wani jechaa jirru ummata gartee jolle amma gartee jolle irra guddaan jolle qeerooti warri rasaasa fudhatee wanta jee isaan kana wajjin nagee maaliif hin buusne jarri namaan kun Oromoodha isaan kunis Oromoodha ati mees ku gaafii takkati gaafadhu gaafuma takka qofaanis gaafadhu Anafitadu. Gufu guddaan akka isa tarkaanfattullee dhorkaa jirtu waan kana. Jarri kaan basiita. Tanneen basiita. Garummoo jarri kun humna xiqqoodha jettanii yaadinaa. Ummata xiqqaadha. Ummata gartee humaatis godhuu hin danda'an jettanii yaadinaadha. Jara kanaa wajjin jarri kun obbaleeyyani. Nagee maaliif hin buusne? Tara takkarra lamarra. ترى تك وجهاسون لما وجهاسون ونو سديسيتو تنرتي أو جري لجوتو نجيم فينه جري سانيس أورمو في يادن جري خونيس أورمو في يادن أنجو سانيتي في يادن أنا سويت جيتي نما ليكي 100% أورمو في ويا النجاة وليقالوا كبر أولين إنجا جرو جري لجوتو أورمو دا جري لجو أبليني مالف والفتن إسان كان يدوتي أمتا كنياتو دارات هاجرة سيقلي مقا جرا خانيتين هجتو جرا مقا جرا خاناتين هجتو جرا خانا كيسا دينا ميقاتو جرا أما إسا خانا هجي إني أما اتفو في هجي بريد دولا كيسا تو هجي غرتي واي بشاني 100% نين ديگرا وان فلتا مقابوسي غرو أمو جرا أنا وجه واي بشاني تبتش لا اسكي
Oguta kiyadi kababa oguta kasodi fama nyunda khasanu. Amma dubbi ati dubbate khana rate chuda mali foli fingalle khayte khana namchi chukumbar oromo te ummata khana joli fagal lolin jo jirmale sala oromo te or dimbi oromo kabati ummata khana joli olin mare tu bar. Sigale sakkara lamar sadira mokure jira kadandu. Hai mala siya chagodu. Wan samar badani nu fingalle sigale maybe yaro no. No. Lucky, brother. Sanasuntain. Wani isam barbadan bekamada. Jarri lachutu isam kunis Oromof dhaabbanna jaan. Dhagee isaan saanis Oromoof dhaabbanna jaan maaltuutu walitti fiduu dhoorke. Eega jarri kunis Oromoof dhaabbatan. Waan dhoorke siimoo obboleessa kiyya waan dhoorke siimoo nuti beektaa ummata gartee yoo nuti jidduu dhufne nuti gartee paartii jala deemuu dhiifnee siigalee yoo nuti gartee jidduu dhufne akka isaan nuuf hojjetan gartee paartiin ta ummataati ummata humna jechuun ummata yoo nuti jidduu dhufnee siigalee akka isaan nuuf hojjetan yoo goone qofa gartee wanni san argamuu danda'e yoo nuti ammoo tokko gartee paartii tokko jala deemnee kaan tokko gartee tokko balaalaa ifutu taate yeroo hundaa'u maalta blaming game ta gartee namuu gartee tokko gartee sababa kana gartee kanarratti qubalaatu kaan qubarra kanarra laatu santa sigale sani wanni gartee waan kana gartee waan ati ammaaso yoo nuti gartee jidduu dhufne gartee jiddu galeessa taanee gartee akka gartee nu hojjetan goonu taate wanni kun hundinuu ni dhaabbata gartee isaan gara gartee walta'iinsa irratti ni dhufan jechuu ammoo yoo nuti gartee cal jennee akka gartee paartii nu goote paartii jala haguluuf nu taate hoggaasanii gartee rakkoon amma deemutu hundinuu deemaa jiru. Kana na fakkaatan gabaabatti. Sansirriidha maaliif dhugaadha? Dhibbaatti godhu qabnaadha. Annu deemaa? Dhibbaatti godhu qabna. Akkas dhibbaatti godhu qabna nuti hawaasni waliin irraa eegamu akka waliigaltee godhan dhibbaatti godhu qabna. Oromoo fi yaaddan Oromoo wajji waliigaluu qabdan. Oromoo fi yaaddan silachuutu Oromoo waan bu'aa qabu irratti waliigaluu qabdanii. Waliigaltee keessan kun Oromoof bu'aa qaba. Waliigaltee dhabuu keessan kun Oromoo ajjeesu jira. Soo sana keessatti warra kanaa kana jedhan deemnu nuti yoo nuuf yaaddan taate waliigaltee keessan fe'ena jennee hawaasni uummanni dhiibbaa godhuu qaba. Uummanni gama tokko saayirtee gama kaan komentii irra kana cosoo ta'e gama kana ta'e gama kaan kana cosoo ta'e isiin nu eega dhuftan nu kanaaf eega qabsoo teenya jechuun bilisummaa teenyaaf dinagdee keenyaaf jireenya keenya fooyyessuu irratti yoo isin Oromoo fi yaada kajjatan Oromoo fi dhaabbata kajjatan yoo taate nuuf jecha yoo taatan ammaan tan waliigalaa jedhamni dhiibbaa godhuu qabna. Sagalee taanee nuti kana calaqqisuu qabna. Tokko ana hagaan quba qabutti dhiibbaatti jiran hawaasni Oromootti jira hagaan quba qabutti. Sigale illa bika hunda dadhawanii itti jiran gaa du'aama goona rabbi nagee jidduutti haabuusu jennee because isaan lamaan waltoon nutiif bu'aa guddaadha. Bara ammalal hanga gartee walirratti qubalaan gartee kanarra yoo gartee ati percentage keenye amma santuutu heddummaata warri gartee dhiibbaa sagaleen gartee dhiibbaa godhiinsaatuun dhageettii hin arkattu maaliif jennaan irra guddaan gartee saayidii qabateetiti saayidii jala gartee tokko jala kaan paartii tokko jala gulfaa jira kaanis akkas ta'aa jira silaa gartee guddinni ummataa siigalee karaa jiddu galeessa kana dhufee beeytee dhiibbaa kana haa godhu taate gartee humna gartee akka isaan dhageeyan isa goosisa. Dhugaa. Laala maal seete dursa maal seete anamma akka nama tokkotti ani amma dhaabni lachuu kiyya jeetiin amana. Jarri sanis kiyya jeetiin amana. Jarri kunis kiyya jeetiin amana. Jarri kaanis kiyya jeetiin amana. Yoo ambiti biroo dhuftee mootummaa irratti dhagaa arte mootummaan kun kiyya jeetiin qomma dhawadha. Garuu immoo rakkoo nu keessa jirtu tana akkaataa itti furan irratti dhiibbaa godhuu gaanqa dandeenyutti jirra. Kanaatu dhimma malee silaa bar alagaa biraa ta'e bar qaata kaasnee bar keenya waan ta'eef nu dhibdee mataa nu nyaattee qeeyiroon adda facaatee bar qeeyiroon adda facaate garuu immoo qeeyiroonis irra guddaas qeeyiroon beeta mootummaan ODP gudhaabbatu san badhaadhina ta'uu dura gudhaabbatu san anis keessa kamee keessaayi qeeyiroon ture san booda makame nu makanii garuu sossoone keessa jirra ilaa ammaatti illee keessuma jirra tahee garuu immoo
qeeroon tunu bakka lamatti adda facaate Oromoo waan taateef Oromoo dubbi Oromoo tu dhibe Oromoo gama lamatti amma wanni sinjichaa jiru maal ni beektaa qeeroon irra guddaan